Kabajamtoota daawwattoota ijoo miidiyaa sagantaa bareedduu baay'ee namatti tolu haamilee kan namatti godhu jireenya namaatiif faayidaa kan qabu jireenya hunda keenyaaf faayidaa kan qabu qopheessee yaadeen jira. Amaloota jajjaboo 8 Yihuudoota irraa barachuu dandeenyu isiniif qooduun barbaada. Dhalli namaa walii isaarraa bara, namarraa bara, biqiloota irraa bara, uumama lafaa kanarra jiran irraa hin bara. Sammuun keenya kun yookaan sammuun namaaf kenname sammuu yeroo hundumaa baruudha. Sammuu yeroo hundumaa gara ulfinaatti, gara waa arguutti, gara waan haaraa arguutti yeroo hundumaa har'aa boru guddataa deemu yookaan baruuf dhama'uudha. Sammuu akkasii nama duwwaadhaaf kennu uumaan keenya yookaan waaqayyo jechuudha. Kanaaf namarraa waan gaarii yoo bare rakkina hin qabu. Keessumaa immoo uumamni sabni keenya immoo walii isaarraa baruun jaallata. Birta warra jedhaman irraa yookaan nama Yihuudii jedhamu tokkorraa amaloota jajjaboo 8 nu isaanirraa baruu dandeenyu maal faadha? Amaloota gurguddoo 8 nama qomoo Yihuudii ta'e tokkorraa nu barachuu dandeenyu. Keessan inni tokkoffaani dhiibamuun yookaan immoo arrabsamuun yookaan immoo hacuucamuun waan tokko isaanitti hin fakkaatu. Iddoo isaaniif malu taa'uu gaafa dadhaban, wanta isaaniif malu waan gaarii argachuu gaafa dadhaban, gaafa humna isaan caalu, wanti isaan caalu, wanti isaan gararraa jiraate isaan dhibu, isaan rakkisu, isaan hacuucu, isaan madeessu, isaan ajjeesuudhaaf hojjetu homaa tokko isaanitti hin fakkaatu. Namni gaafa dhiibamu, gaafa hacuucamu, gaafa rakkatu, gaafa rakkifamu, gaafa achi daddarbatame as daddarbatamu waan tokkoof akka ta'e beekuu danda'u tura jiraata. Innis maalni humna keessa guddaa, aangoo keessa guddaa, mul'ata keessa dhumaa, humna keessa sirriitti jiraachuu qabdu si jiraachisuuf si gargaara dhiibamuun jedhanii amanu. Kanaaf Yihuudoonni gaafa dhiibaman, gaafa ari'ataman, gaafa mootummaan ari'atu, gaafa biyya ari'atu, gaafa namoonni ari'atan they don't care. Waa'ee dhiibamuutti dhimma hin qaban. Maalitti amanuu? Dhiibamuun ulfinatti nama baasa. Dhiibamuun jireenya gaariitti nama dabarsa. Dhiibamuun sababa cimaa ta'eef, dhiibamuun sababa nama guddaa ta'eef jedhanii amanu. Dhuguma immoo dhiibamuu kanaaf nama geessa. Namni kan inni nama dhiibuu fi kan inni nama cuucuu fi na caaluu danda'a, na balleessuu danda'a, shakkii jedhuuf keessaa waan qabuuf. Kanaaf Yihuudoonni dhiibamuu hin sodaatan, dhiibamuu waan tokkotti hin fakkaatu. Seenaa Yihuudootaa keessatti Yihuudoonni biyyoota garaagaraa irra faca'anii jiraataa turan. Keessumaa biyya Awurooppaa keessa yommuu jiraachaa turanii hospitaala keessatti qacaramanii akka isaan hin hojjenneef isaan dhiibaa turan. Yommuu hospitaala keessatti qacaramanii hin hojjenne maaliif an hospitaala mataa kooti nuyi hospitaala kan keenya ta'e kan dhuunfaa keenya maaf ijaarrachuu hin dandeenyu jedhanii kan namaa keessatti erga hojjechuu hin dandeenye ijaarrachuu maaf hin dandeenyu jedhanii dhuunfaa isaanii hospitaala beekamaa ta'e ijaarratanii. Hospitaala ta'e ijaarratanii garuu nama hundumaa walqixxachi keessatti qacaranii. Osoo dhiibamuun isa harka jira ta'eeti gaafa dhiibamanii ba'anii kan dhuunfaa isaanii ijaarratan sanaa namoota kan isaanii ta'e qofa itti qacaru turan. Kanaaf gaafa biyyarraa biyyatti ari'ataman yeroo kamiyyuu ari'atamuun koo waan tokko na gochuuf ta'uu hin taane ulfinatti na geessuuf jedhanii amanu. Walirraa baruun gaarii erga ta'eeti atis tarii gaafa hacuucamtu gaafa dhiibamtu waan tokkoofi tarii situ cimaadha yookaan situ isaan caala isa si dhiibu sana caalta. Yookaan immoo eebboo isii keessatti arganiiru ta'uu danda'a. Yookaan immoo waan gaarii isii keessatti argeeru ta'uu danda'a. Waan gaarii isii keessatti argame sanaaf jettee dhiibamaa jirta. Gara ulfinaatti akka deemaa jirtu beekuu qabda. Gara ulfinaatti yommuu deemtu immoo ulfina bira sana gaafa bira geessu atis akkuma sana akkuma namicha isaa si dhiibaa ture, akkuma saba isaa si dhiibaa ture, akkuma siistama si dhiibaa ture, atis namoota kan biraa dhiibdee yoo ta'e rakkisaadha. Kanaaf dhiibamuun humna si keessaa, aangoo si keessaa, poteenshaalii kee dandeettii keessatti agarsiisuudhaafi. So dhiibamuun kee ulfina keetiif waan ta'e ta'uusaa beekiiti dhiibamuu hin sodaatin. Dhiibamuu sodaachuun nurra hin jiraatu. Galma ga'uu danda'uu qabnu nu ga'uudhaaf dhiibamuun akka jiru beekuutu nurra jiraata. Yihuudoonni amalli isaanii innis lammaffaan fi inni guddaan barachuutti amanu. Yeroo hundumaa baratu. Bara hundumaa baratu. Barumsa sirrii ta'e. Barumsa itti milkaa'uu danda'an. Kan sammuu isaanii keessa jiru. Their internal burning desire isa jedhame hubatanii isa barachuutti amanu yeroo hundumaa baratu. Ni fiigu waa'ee barumsaatiif gadi hin taane.
Mammaaksi Yihudoota akkasi. Abbaanii fi ilmi wajjin ta'anii ilmi qayyabannaatuma qayyabatu utuma dubbisaa jiru, utuma barnoota isaa barachaa jiru, gidduutti taphaaf yoo gadi ba'ee fiigee akkas jedhaan jedhama abbaan. Kottu ilma koo. Har'a yoo sirriitti dubbiste, yoo sirriitti qayyabatte, yoo sirriitti baratte waan ittiin taphattu waan gatii guddaadhaan bitamuu danda'u. Waan abbaan barbaade hawwee bitachuu hin dandeenye. Bor bitattee biyya barbaade deemtee akka barbaade taphachuu dandeessa. Ijoollee keessa gaafa guddistu akkasittiin taphachiisuu dandeessa. Yoo ta'u baate garuu hammatuma dubbistuu gidduutti gadi baata yoo ta'e, walii gaffee fiidda yoo ta'e, taphatti fiidda yoo ta'e, akkuma kana fiigaa haftaa. Namaaf hojii guyyaa hojjechaa haftaa. Kanaaf sirriitti baradhu. Akka inni sirriitti baratu godhu. Biyya addunyaa kana keessaa beektonni gurguddoon, doktoroonni, profeesoroonni gurguddoon Yihudootadha. Saayintistoonni gurguddoon Yihudootadha. Inventoroonni gurguddoon Yihudootadha. Sooressoota addunyaa kanaa keessaa, sooressoota biliyoonera ta'an 400 keessaa biliyoneroota 400 keessaa 100 saba sana keessaati, Hindoota keessaati. Kun maalirraa dhufe? Barachuu. Kanaaf atis yeroo hundumaa barachuu qabda. Yeroo hundumaa dubbisuu barachuu qabda. Barachuu jechuun kilaasii duwwaa seenuu duwwaa miti. Baayoloojii barachuu barbaada taanaan baayoloojii baradhu jira milkoofta. Koorsii fudhachuu sirra jiraatu fudhadhu. Jiraachisa jijjiira. Sammuu kee jijjiira. Maatii kee jijjiira. Biyya kee jijjiira. Obboleessi kee waan profeesara ta'e profeesara PhD barachuuf hin fiigin. Wanta karaarra milkaa'uu dandeessu adda baafadhu. Barumsa si milkeessu adda baase. Isatu jireenya kee jijjiiruu danda'a. Sartifikeetii barbaachisu fudhadhu. Sartifikeetiin sun maal akkasii gargaaru garuu adda baase. What you are going to do with that certificate? What you are going to do with your professor, or PhD, or degree, or something else? Kanaaf san adda baase. San adda baaste jennaan yeroo hundumaa naa baratu taate jennaan sammuu kee jireenya kee jijjiiruu dandeessa. Maatii kee jijjiiruu dandeessa. Laftonaan siif lafoonaa miti. Harkaa dhabuunsa yookaan hiyyummaan siif hiyyummaa miti. Hiyyummaa carratti jijjiiruu dandeessa. Yoom gaafa barachuu dandeessa. Gaafa narraa barattu. Gaafa obboleessa keerraa barattu. Gaafa hiyyeessa irraa barattu. Gaafa sooressa irraa barattu. Gaafa mana barumsaa irraa barattu. Kanaaf yeroo hundumaa barachuu dirqama jechuudha. Inni sadaffaan inni nu irraa barachuu qabnu yeroo hundumaa gaaffii gaafatu. Aansarii barbaadaa jiru jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa namoota gaaffii gaafatanidha. Sababa maaliitiif akka gaafatan namoota beekanidha. Sababa maaliitiif akkamitti gaafatan namoota beekanidha. Maaliifaa gaafatan waan beekaniifidha. Deebii qofa barbaacha miti. Gaafa namaa wajjin gaafa anaan gaaffii na gaafattu na wajjin kominikeeshinii jalqabda. Na wajjin hariiroo uumta. Hariiroo na wajjin uumtu waan irraa argachuu qofaan miti. Gaaffiitti na gaafattu hariiroo na wajjin uumuudhaaf hariirootti na wajjin uumtuun fayyadamuu dandeessa fayyadamuu hin danda'a. Yeroo hundumaa gaaffii gaafachuu nurra jiraata. Ani beekaadha ofiin jechuun hin danda'amu. Hammam beekaa yoo taate gaafa gaaffii gaafattu beekumsa keetti beekumsa kan biraa dabalatta. Yeroo hundumaa deebii qofa deebisuudhaaf hin ariifatin. Sababiin isaa ati wanti tokko sitti irratti ta'uu danda'a. Waan dabalataa si barbaachisa. Beekumsi dabalataa si barbaachisa. Hubannaan dabalataa si barbaachisa. Understanding dabalataa si barbaachisa. Kanaaf gaafadhu. Eenyuun gaafadhu? You yourself. Inni lammaffaanoo ollaa kee gaafadhu. Inni lammaffaan sadaffaanoo hangafa kee gaafadhu. Inni kan biraanoo nama xiqqoo beeku gaafadhu. Nama wallaalaa gaafadhu. Ijoolleedha jettee isa yaaddu gaafadhu. Beekaadha jettee isa yaaddu gaafadhu. Gaafa gaafachuu jalqabdu beekumsa sii kennamaa deema. Gaafa gaafachuu jalqabdu hubannaa sii dabalamaa deema. Gaafa gaafachuu jalqabdu miilla keetu tarkaanfata. Gaafa gaafachuu jalqabdu hamilee keetu dabala. Gaafa gaafachuu jalqabdu mul'ata keetu daga darba. Gaafa gaafachuu jalqabdu namaa wajjin rileeshinii uumta. Gaafa gaafachuu jalqabdu waa'ee namaa barta. Deebii namicha deebisu irraa waa'ee namaa barta. Kanaaf Yihudoonni yeroo hundumaa milkaa'ina isaaniitiif yookaan immoo jireenya isaaniitiif irraa kan namni baru yookaan kan atuu irraa barre na gargaara jedhee yaadu ana beekuu kakootti kan inni irraa bare yookaan irraan bara gara fuulduraatti yaadu saba sanarraa namoota Yihudii ta'an sanarraa they are always searching or seeking for answer. Argataniiru deebii argataniiru
ammas garuu deebii kan biraa barbaadu. Diggoodhu, hin qotu, hin fiigu, hin haramu. Kanaafidha. Namoota biyya lafaa kanarra jiran keessa fakkeenyaaf amma nama feesbuukii hojjete baay'ee sooressa ta'e inni jiru Iyuudhiidha. Sadarkaan barnoota isaa guddaa miti. Jireenya teekinooloojiin amma inventii godhe karnaal warra wanta jedhamu siistema kan kompiitara keessatti ittiin beekamu namni deeviloopi godhe siistemoota saayibar seekuritiin biyya lafaa kanaa karaa isaanii. Ameerikaa keessatti harka guddaan piroofeesaroonni ciccimoon karaa teekinooloojii, karaa biizinesii, karaa qonnaa kan hojjetan isaan. Kanaaf gaafadhu. Ofitti iyyee waan gaafatte wallaalaa antarii wallaalaa ofiin hin jedhin. Beekan amma keeyyuu hin jiru. Gaafa gaaffii gaafattu ati beekan. Beekumsi kee sii dabalama. Yesuus Kiristoos yommuu haadha isaaf abbaa isaa biraa hafe waldaa kiristaanaa keessatti gaafa hafe amantoota yookaan geggeessitoota waldaa sanaa taa'ee otoo inni gaaffii gaafachaa jiru deebi'anii argan. Mucaa waggaa 12 ta'e otoo inni gaaffii gaafachaa jiru. Keep in mind this inni waaqadha. Garuu gaaffii gaafata. Gaaffii gaafachuun kee dadhabina kee miti. Gaaffii gaafachuun hariiroo uummachuufidha. Gaaffii gaafachuun beekumsa kan biraa dabalatu. Kanaaf yoo dotorraa yoo barre kan nu gargaaru gaafatoo yeroo hundumaa gaafatoo ta'uu isaaniiti. Inni afuraffaan galii argatanii gaditti jiraatu. Galiin isaan argatan baay'ee guddaa yoo ta'e yeroo hundumaa jireenyi isaanii galii isaaniitii gadidha. Galiin isaanii fi jireenyi isaanii wal madaalsanii jiraatu. Yeroo hundumaa galiin isaanii irra keessa jira. Galiin isaaniitii ol hin jiraatanii hin danda'amu. Mee of ilaali. Meendaa argattuun of dandeessee beektaa? Hojii guyyaa guyyaatti hojjettuun of dandeessee beektaa? Wanti ati guyyaa guyyaatti baasaa ooltu, wanti ati guyyaa guyyaatti argattu gadi moo oli? Guyyaatti birrii 500 argatte yoo ta'e birrii 500 baastee hin beektu? Jetti 1000 argatte yoo ta'e ati immoo jetti birrii 9,500 baastee hin beektu? Maatiin isaanii kan dararaman baay'een osoo birrii qabanii, osoo hojii gaggaarii qabanii, ijoollee isaanii guddifachuu kan hin dandeenye maatii baay'een beektu? Hiriyoota baay'een qabdu? Galiin isaanii gadaanaa ta'e waan isaan guyyaa guyyaatti baasan immoo irra keessa kan ta'e. Jireenyi namaa hamma galii isaa kan hin geenye. Galii isaatii ol kan ta'e jechuudha. Hin jiru wanta akkasii. Ayinoo namoota akkasii an beeka. An yeroon waan akkas ta'e beeka. Guyyaatti birrii 300 argachaa 400 yeroon basa ture beeka. Riskii keessan galaa deema, liqii keessan galaa deema, obboloo tokko baqachaa deema, hiriyee tokko baqachaa deema. Jireenya kee galii keetti gadi gochuu, jireenya ati guyyaa guyyaatti jiraattu galii keetti gadi gochuudhaaf yaali. Amala namoota keenya baay'ee isaanii yoo ilaalle osoo konkolaataa humni isaanii danda'u bitachuu danda'anii liqii meeqaan konkolaataa bitatu? Yaaddootu isaan miidha. Osoo mana akka sadarkaa keenyatti osoo mana kilaasii 2 ijaarrachuu danda'u, galiinsaa kilaasii 2 ijaaruutu danda'u, gamoo pilaas waa'een ijaarratee liqii nama kan biraa keessa gaheetu. Kun mul'ata kee guddisuu kee jechuu miti, mul'ata kee guddaa ta'e jechuu miti. Mul'ata kee manees gootaa oo deemte malee bira ga'uu hin dandeessu. Galii keetti gadi jiraachuu qabda. Galii keetti gaditti yoo jiraatte malee galma ga'uu hin dandeessu. Galii keetti ol jiraatte yeroo hundumaa taanaan amala seebii gochuu, amala waa kaa'uu hin qabdu jechuudha. Amala waa seebii gochuu hin qabdu taanaan sammuun kees waa seebii si godhaa hin jiru, atis waa seebii si godhaa hin jirtu, jireenya kees waa seebii ta'aa hin jiru. Dhaloonni sirra dhalatan immoo si abaaru, lafee kee lafa jalatti abaaru, awwaalli isaa habadu. Maal kun abbaa kootii, maal kun haadha kootii, maal kun obboleessa kootii sin jedhu. Hin abaaramta. Abaaramuu akka ooltutti har'a today galii keetti gaditti jiraachuu yaali. Galiin kee birrii meeqa guyyaatti? Baay'ee guddaa waan ta'eef birrii guddaa argachuu kee miti wanti guddaan. Birrii 50 10 20 30 argadhu isaa gaditti. Maaliif bor waan meeqatu si eega? Bor ulfina kan biraas si eega. Bor galma kan biraas si eega. Bor jireenya kan biraas si eega. Wanti ati isaa gaditti jiraataa jirtu kun sadarkaa kee ol guddisaa deema. Galii keenya gaditti jiraachuu danda'uu qabna. Galii keenya gaditti jiraachuu danda'uu qabna.
amala argamu yoo fudhanne nu gargaarudha. The number 5 amala Yihudotaa inni shanaffaan yookaan nurraa yoo bara nu gargaaru baay'ee dubbisu, yeroo hundumaa dubbisu. Osoo biddeen nyaatanii biddeen isaa nyaatanii gaafa raatan hin dubbisu, yeroo boqonnaa isaaniitti hin dubbisu. Yeroo deeman, yeroo konkolaataa keessa ta'an, yeroo taaksii keessa ta'an, yeroo sarvisii qabatanii deeman, yeroo boqonnaa qaban, yeroo hundumaa hin dubbisu. They have plan to read. They have plan daily to read. Taaksii isaanii yookaan hojii isaan hojjetan kan biraa biratti waan isaan hojjetan hundumtuu guyyaa guyyaatti hin dubbisu. Of dubbisu. Naannoo isaanii dubbisu. Jireenya isaanii dubbisu. Kitaaba dubbisu. Dubbistoota namni isaan jala miliquu hin danda'u. Beekaan isaan miliquu hin danda'u. An pirezidaantii biyyattii isaan miliquu hin danda'u. Ani goota jedhee isa miliquu hin danda'u. They know what they are going to talk. Akkamitti akka dubbatan beeku. Maal akka hojjetaa jiran beeku. Sababiin isaa sammuu qarooma dubbisuun, sammuu bilcheessa dubbisuun, sammuu kana keessaa kosii bal'eessa dubbisuun. Guyyaatti ciree nyaatamni ammati. Saatilaa kanatti laaqana nyaatamni. Irbaata keetti irbaata nyaatta. Qaama kee kana akkasii babbareechee fuula kee kana sitti kakaasee si furdisuudhaaf si gargaara sun. Dubbisuun garuu sammuu kana furdisa. Sammuu kana keessa waan gaarii ka'a. Awwaara sammuu keessa bal'eessa. Hafa sammuu keessa jiru keessaa qulqulleessa. Sammuu kana banamaa akka isaan itti fayyadamaniif nuu kennama biyya. Bannee itti fayyadamuu kan dandeenyu garuu yoo dubbisuu dandeenye qofadha. Itti dubbisuu hin dandeenyu taanaan, qaruu hin dandeenyu taanaan, guyyaa guyyaatti soorata isaan malu kennuuf hin dandeessu taanaan sammuuchi faayidaa hin qabu. Akka nama kompiitara bitatee kosii keessatti gatee kompiitara isaatiitu waan tokko hin fayyadamee tisiisi ilbiisii garaagaraa baraaroon achi keessatti hanqaaqxee awwaaraaf daakuu baattee taa'uti. Sammuun hin dubbifne jibba walitti qaba. Sammuun hin dubbifne arrabsa walitti qaba. Sammuun hin dubbifne jaalala balleessa. Sammuun hin dubbifne du'a malee waan kan biraa yaadu. Balleessu malee waan kan biraa yaadu. Kanaaf dubbisuu danda'u irra jiraata. Dubbisuu danda'u irra jiraata. Wallaalaa na barreessu dubbisi. Beekaa na barreessu dubbisi. Wanti barreeffame hundumtuu bu'aa qaba. Yoo xinnaate waan tokko nu bata jira. Wanti achi immoo si gargaara. Itti sii dabalama. Namicha tokkotu yookaan immoo pirezidaantii Ameerikaatii fi pirezidaantii warra Yihudii jedhamu tokkotu walgahii ta'aniidha. Akka malee hojiin jedhame gaafa wal gaafatu. Gaafa wal gaafatu ani baay'ee cimaa nama miliyoona 170 qabu gaggeessuun natti cimaa waan miliyoona 150 waan 180 kana gidduu jiru gaggeessuun hin ulfaata beekta'u abbaa pirezidaantiin Ameerikaa. Pirezidaantiin namni inni sun inni gaggeessan warra Yihudotaa muka jedhe. Baay'ee cimaadha garuu muummee ministeerota 2,000 ta'uun immoo baay'ee ulfaata. Muummee ministeerota 2,000 ta'uun immoo baay'ee ulfaataa jedha. Kanaafidha namni gaafa dubbisu waan dubbatu qaba kan jedhamu. Namni gaafa dubbisu geggeessaadha kan jedhamu. Dubbisaanii ofiisaa of barreessaa. Ofiisaa geggeessaa, saba isaa geggeessaa, maatii isaa geggeessaa, biyya isaa geggeessaa, gara gaariitti geessaa, gara ulfinaatti geessaa, gara nagaatti geessaa, gadadoo keessa baasa kan jedhamu. Hambaa dhalootaa ta'uu danda'u sirra jiraata. Hambaa dhalootaa kan ta'uu dandeessu karaa dubbisuu qofa yoo dubbiste qofadha. So just begin to read, start to read. Dubbisaan geggeessaa jireenya isaatii waan ta'eef dubbisaan waan deebisu qaba, waan beeku qaba, waan dubbatu qaba. Gaafa dubbistu akkuma barbaaddan dubbattu. Gaafa dubbistu kaayyoodhaaf jiraatta. Gaafa dubbistu jireenyumti kee kun jireenya kaayyoo ta'uu isaa barta. Gaafa dubbistu hojjechuutu wanta hojjechaa jirtu kuniyyuu hojichi hojii kaayyoo ta'uu isaa barta. Amalli nama Yihudii ta'e tokko inni ja'affaan gaa'ela isaanii hin diigan. Lafa kanarratti gaa'elli piroojeektii waaqayyoo dhaabuudha. Piroojeektii jechuun jaatanii jechuudha afaan Oromootiin. Jaataniin waaqayyoo lafa kanarratti ijaaru yookaan dhaabu piroojeektii waaqayyoo yoo jiraate nama karaa inni ittiin lafa kanarratti misoomsu karaa gaa'elaati.
Gaa'ela kee qabattee nagaa gootee jireenya gaarii jiraatta jechuun karaa kan biraa yaada waaqayyoo keessa jiraatta jechuudha. Riskii kan biraa keessa hin bahin. Gaa'elli ulfina waaqayyooti. Gaa'elli kabaja waaqayyooti. Gaa'ela karaa gaa'elaa namatu dhalata. Karaa gaa'elaa nama bifa waaqayyoo fakkaatu, nama waaqayyoon fakkaatu dhalata. Nama waaqayyoon tajaajilutu dhalata. Nama akka koo nama gaa'elaa wal gorsutu dhalata. Gaa'ela kee digdee yoo ta'e garuu kan qabu. Kanaaf gaa'ela kee isa waaqayyoo ijaare hamma xumuraatti eegda taanaan waaqayyoo si wajjin jira, hojii isaa si hojjeta jechuudha waaqayyoo. Kanaaf Yihuudoonni gaa'ela isaanii hin diigani. Kanaaf gaa'ela isaanii baay'ee eeggatu, baay'ee qabatu. Karaan kan biraan gaa'elli karaa ittiin baajata yookaan immoo birrii yookaan waa seefii gochuu danda'an seefii godhanidha. Gaa'elli karaa ittiin jireenya nama gammachiisu jiraatanidha. Gaa'elli karaa ittiin bifi namaa bareedudha. Tarii ati hin fuune yookaan hin heerumne ta'uu danda'a. Hin fuuta kan heerumte rakkina maalii qaba? Borisoo hin fuute hin fuudhee heerumuun hin qabu. Pirojektii waaqayyoo keessa jiraatu faajii jaatanii waaqayyoo keessa taa'e jaatanii waaqayyoo hojjetu. Kana isaan irraa yoo baradha rakkina hin qabu. Gaa'ela keenya turfachuun yoo fuune yoo heerumne yoo hin fuune yoo heerumne boritti deemtaa akka turfachuu dandeessu amanii deeme. Inni torbaffaaf inni guddaan waaqayyoon hin hatan. Yooma kamiin ta'e waaqayyoon hin hatan. Hammam amantii yoo qabaatan hammam waaqayyoo yoo beekan aadaan isaanii waaqayyoo hatuu miti. Wangeelli akkasidha. Quraannis akkasumadha. Maal jedhaa? Akka wangeela keenyaatti yookaan akka wangeelaatti 10 keessaa tokko kan waaqayyooti jedha. Quraannis akkasuma jedha. Wanta waaqayyo harka keetii qabu keessaa 10 keessaa tokko kan waaqayyooti. Sa'aatii 24 keessaa tokko sa'aatiin 2:40 kan waaqayyooti. Waan gaarii hojjedhu, waan gaarii dubbisi yeroo sa'aatii kanatti atileesti karaa dubbisi, macaafa dubbisi, wangeela dubbisi, waa isaa yaadi. Karaa kamiin waaqayyo hojii wal argani. Hojjettee birrii 100 keessaa birrii 90 keessa keettee birrii 10 waaqayyoof kennita jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa waaqayyoof kennu. Hiyyeessaa gargaaru, hiyyeessaaf kennu jechuun immoo waaqayyoof liqeessuu jechuudha macaafni keenya. Wangeela jedha. Waaqayyoo biratti walitti qabachuu jechuudha. Waaqayyoof liqeessita, waaqayyoof liqeeta jechuun waaqayyoo dhabaamine, waaqayyoof hatuu kan waaqayyooti waan ta'eef. Kanaaf waaqayyoon hin hatin, bara kee guutuu waaqayyoo hin hatin. 10 keessaa tokko kenni waaqayyoof hin beektu waan ta'eef. Tokkoom kanatti kennitu. Shanan bifattee asii murtii 4 furattee tokkotti waaqaaf kennita. Waaqayyo immoo harka 100, harka 50, harka 60, harka 90, harka baay'ee si kenna. Harka waaqayyoo keessa qabeenyaan nuti guddaa. Beekumsa harka waaqayyoo keessa jira. Ulfina harka waaqayyoo keessa jira. Kanaaf sammuun keessi hin banama gaafa sana. Dubbisuu qofaan isa narra kadhattee maal jettu waaqayyo immoo dhufu itti sii bubbaa. Banamte bakka. Sammuu kee baname jechuun wanta lafa kanarra jiru hundumaa waan gaarii hundumaa hojjechuu dandeessa jechuudha. Buleessa keessa keetti leenjisi. Inni 8ffaa fi inni dhumaa baay'ee amanu. Amantaa bitanii jecha jiru. Obbolee isaanii baay'ee amanu. Hiriyaa isaanii baay'ee amanu. Haadha mana isaanii baay'ee amanu. Waaqayyoon baay'ee amanu. Gaafa ari'aman iyyuu ulfina tokkotti akka darban kanaaf waan amantii qabaniif. Gaafa hacuucaman, gaafa dhiibaman akka gara ulfina kan biraatti darban waan beekaniif amantii sana waan qabaniif bori waan kana miti. Boru nama guddaadha. Bor deebiin sana ari'u kana gargaara jedhama gaafa sana baay'ee amantii qabu. Amani. Waaqayyoon amani. Akka waaqayyo sii godhu amani. Hiriyaa kee amani. Obboleessa kee amani. Si haamiidhuun ati dhiisate amanati. Haadha manaa kee amani. Nama wajjin jiraattu amani. Biyya kee amani. Jaala qabsoo kee amani. Si ajjeesu iyyuu amanati. Lafeen kee yoo deeku goota taatee duuteetu goota 50,000 tu biqila. Silayyuu hunduu ta'u kan hin duune waan jiru. Hiriyaa keetu si ganeessi ajjeese malee ta'uu ofii keetii sin ajjeefne ta'uu ofii keetii hin duune si ganeessi si ajjeese. So believe it. Believe him. Amani isa. Wajjin hojjeta taanaan amani. Hojii kee amani.
guyyoota kee amani, sammuu kee amani, ofitti amani. Ofitti nama danda'an jireenya jijjiiruu hin dandeessu. Akka cimaa taatee ofitti amani. Ati immoo akka taate of amani. Nama guddaa akka taate of amani. Galma guddaa akka geessu of amani. Iddoo guddaa akka geessu of amani. Siif malee waa'ee kee kan falmuu danda'u kan jiru of amani. You are leader. Akka liidarii taate of amani. Akka gaggeessaa taate of amani. Of amani. Of fudhadhu. Hin sodaatin, hin shakkin. Kana naa gootee gaanaa gochuu hin dandeenye. Yoos Waaqayyo nama ofiisatti amanu, nama of fudhate, nama eenyummaa isaa amane, nama anummaa isaa amane, nama karaa koo waatu hojjetama, ani koo galma guddaan qaba, ani kaayyoon qaba jedhee fiigu kaatu gaaratti fiigu gaaricha duraa buqqisa Waaqayyo immoo. Si amanadheen kattaattu taale addisuu waa'ee maa agartee dhaggeeffatetti yoo ta'e amanadheen kattaattu taale. Katticha chuma jira mitu taala. Duraa kaasa Waaqayyotu. Si duraa sin kaasa. Kanaaf amani, hiriyaa kee amani. Dubbiin kun si gargaareera yoo ta'e obboleessa keetiin gahi. Yihudoota irraa amaloota gurguddoo kana saddeet baruu dandeenya. Hin beektu obboleessa kee kan biraarraa moo waan gadheeyyuu baruu dandeessa. Yihudoonni amala kana yeroo hundumaa isaan qulqulleeffachaa hin jiru. Amaloota isaan qaban gaggaariin fidee sitti hime. Walii keenyaaf haa hirru. Wal gargaara, nu gargaara, jireenya keenya gargaara waan ta'eef. Galatooma.